Yesus naga ko hunde jirenya amanana ko Yesus enaf kabenya naga ko hunde jirenya maqaan koo Shittaayee Qannaan jedhama. Ani Waaqayyoos waldaadhuma kanaadha. Wanti Waaqayyo naaf godhe waan baay'eedha. Himeen fixuuni kansaa. Otoo namni mataadhaan dhaabbatee deeme mataadhaan dhaabbadhetanii Waaqayyo kanaan galateeffadha. Wanta Waaqayyo waldaa kanattis kakuu naa galu natti dubbatus hundumti keessanuu hinuma dhageessu. Ani lubbuun jiraadhe tanan har'a ulfina Waaqayyootiif dhaabbadhaayyuu lubbuun jiraadhe ulfina Waaqayyootiif dhaabbadhaayyuun seenee Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Seera uumamaa 28 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Yaaqoobitu jedhee dhuguma Waaqayyo iddoo kana jira jedha. Ameen jedhame. Dhuguma Waaqayyo ergamaa wajjin hin jira. Dhuguma Waaqayyo tajaajiltoota waldaa kanaa wajjin jira. Dhuguma Waaqayyo raajii dinqaa wajjin jira. Karaa isaanis waan natti dubbate qaba Waaqayyo waan ta'eef. Moo'ichi lafa kana jira. Ulfinnis lafa kana jira. Isa lolee mo'amee galu osoo hin taane isa lolee faajjii ulfinaa fuudhee galutu lafa kana jira. Aduu tokko jimaataa dibataan nuuf kadhatu turan ergamaan daaqonoonni dhufanii duuban inni qabaniiti. Lafuma kanaan gaa moo'icha fuutee kaati lafa kanaan jedhan. Moo'ichaan fuudhee bahe mana kana. Sagalee jireenyaan fuudhee bahe mana kana. Hidhaa kootu asitti hiikame. Xaxaa kootu asitti hiikame. Du'a kootu jireenyatti jijjiirame mana kanatti. Anaaf waldaan kun iddoo boqonnaa kooti, iddoo haara galfii kooti, iddoo hundumaa kootiti anaaf. Namni garuu innaas dhaabbatanii dubbatan waan salphaa namatti fakkaata. Jireenya koora chaalenjii baay'eetu ture. Isa namni hin dandeenye na dandeessisetu Waaqayyo asiin nagaye. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Maaksii namni koronaadhaaf godhata. Ani garuu sochii hidhii kooti akka namni ni ilaallefiifan hin godhadha. Dhugaa Rabbiitiif kun. Abbaan manaa koo waggaa 3 kana otoon waliin jirru jaalala guddaa too waliin qabnu asi gara xaafoo kanaa mana butikii qabna tureeyyuu kireesineet hojjannaa achitti sarratanyaa jijjiireetuma qaxaree hojjechiisa. Gaafa kaanii ijoolleedhuma lamanarratti gatee uffata fi guurratee ba'e. Maali eessa dhaqxaa jennaan isin barbaadanii naan jedhe akkasii eeshi haa ta'u bakka hidhee tanan dhiisee hojjettuu dhumsaa tokko musliima wajjiniin jireenya jalqabe. Kan koo gaa'ila diiganii isaan 6 kiiloo dhaqaniiti gaa'ila isaanii haareffatanii sargii godhatanii jiruuf jireenya isaanii bakka gaa'ilumatti fufan hojjetaadhuma ofii wajjiniin. Kuni maaliif ta'ee yaa Yesuus innoo amanaadha anis amanaadha maaliif ta'ee jedhee tanan baay'ee bo'aan ture. Achuma isumaa bahuu koronaan hin dhufee an hojii mataa kootii of harkaa hin qabu ijoolleen irra jiru mana barumsaa dhiisanii galanii waldaan illee iddoo addaa garaatti cufame waldaa kana bichaa banaadha. Iddoon itti sagalee waaqaa dhaqee dhaga'ee too sammuu koollee haareeffadhu hin qabu baay'een dhibbadhan ture bakka duwwaa kooranis kan ka'e. Inni duwwaa namaa guutuu Yesuus lafa kana jira. Maqaan isaa eebbifamu bara baraan. Lafa onaa koo lalisiisee Yesuus hundumaa na dandeessisiisee achuma nan dhiisee maali waan yaa Waaqayyo gooftaan nama manaadha kun maaliif fi na qonname jedheen daandiirrattis gungumaatuman deema bo'aatuman deema. Asimmoo yoon dhufe sagalee haaromsaa fudhadheen baa sagalee moo'ichaa fudhadheen baa jijjiirameen baa gungumaa yoon dhufe kolfeen baa Waaqayyo koo kana naan jedheen jedhaan utaala gammadaan gala baay'ee isaanatti tole jechuudha. Achumaanan ergamaadha bilbilee fi asitti biirootti dhufanii naa kadhatanii wanta akkana na qonname maalan godhaa hidheetti madde. Ani immoo yoo sana akkuma foonii tanan godhe hojjettuun kun silaa kaleessa caammaa gurgurii nyaadhu jedheen qarshiidhuma kootiin qaxare kan kootti ol darbite jedhee tanan baay'ee tokko natti dhaga'amaa ture eegisee sana. Foonumaan godhee achiin naanni mi'a fiduu dhaqeen dhagaadhu wayii kiisii kaawwadhee mataa ishee addaan baasee baa. Jedhee tanan baay'ee tokko aaraa tureeyyu. Maaliifin hojjetaan ofii yoo dhufee nama yaala gargaaru warra shamarranii beektu gaasiin amma mana maarsu. Akkana jedhee ani kana gamaa ture haadha mana natti kireessite wajjin kan haasaan dhufe akkasan godha jedhee toon gamaa dhufu hin dhaqinati anchi cawaa lijinash hin datte jinaan jette. Achumaanan ergamaadha dhufee biiroo kanatti wanta kana na qonname yoo kanaaf kadhadhaa jedheeni itti meennaan jedhu ani isa kana ittiin himne ergamaatti akkuma kadhata keessa galaniin nan dursin hojii koo keessa hin galin milkita addaatinan itti dhaqaa siin jedha Waaqayyo naan jedhan ergamaan. Achumaanan gammadeen duraan narraa danfunarraa gadi gale.
yoon kolfu baadhee yoona cugaara inni na luqqaa ture kolfas nan jaaladha. Baay'ee sabaqa nan gammada keessi koo na gammada sagalee waaqayyottus waaqayyo nan jaaladha innis na jaalata. Achi baqa as dhaabbadheen kolfu garuu waan salphaa fakkaata. Ana garaatti itti nama daa'esuma dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf maaliif natti deddeebi'e digamuun gaa'ela kootii kun jechuudha. Achiin milkita addaatiin ani itti dhaqaan nan dursin hojii koo keessan galee siin jedha waaqayyo naasaa naa jedha nan gammadaa utaalaa nan galee akkuma akkas jedhe waaqayyo waggaa tokko wajjiniin jiraatanii musliimtittii sana wajjiniin gaafa waggaa xirrii darbeeti ani garuu seexanii beekatumaa fi shakkii na keessa keessatti sodaa na keessa keessatti ulfina waaqayyo utoon inni nama yoonaa qabadhee too taa'e tokkoffaa innoo namannee maalii naan jetti lammaffaa immoo wal argu imoodhaan wasaappiidhaan walitti deebi'u waan akkasii naan jetti diin garuu waaqayyoon inni hamanne waaqa shakkamaa miti sagalee isaaf amanamaadhaan ulfina isaaf amanamaadhaan ishiin immoo beekee miti naan jedhamoo waaqayyoonni kana keessa galuunsaa achumaanan bakka kana caalaanis nan dhiisee obsa horadhee achi booda immoo ani umayyuu intis hin dubbadhu kana sanas hin jedhu ijoollee ofii ilaaluu hin dhufaa inuma na gargaaras kiraayii manas hin kaffalaa ijoollee sinuma gargaaran sana gargaara garuu gargaarsanii na gargaaru sana hotoo hin taane birriin too dhufee asitti madaabaraan lafatti nam'ee anaamaa naan godhu saayikoon ijoollee kootii tuqamee kan koos tuqamee baay'ee tokko bakka abdiidhaniin kabajaan isa eegee kan inni milkita addaatiin inni itti dhaqa waaqayyo jedhe sanas waggaa tokko adda waliin jiraataniin booda yeroo sana keessattinis baay'ee dhukkubsatee dhibee addaatiin waaqayyo rukutee isaaf ishii gargar baasee hamma sana keessatti baqaanis namummaa keessaa beekoo tokko guyyaa tokko jaalala gaariidhaan waliin hin jiraatin akkuma waaqayyo jedhee dubbate sana dukkanaaf ifa gargar naa baasee waaqayyo koo maqaan isaa heebbifamu kaleessas kootuma ture har'as kootuma anis immoo isa sagalee waaqaa jedhu irra darbeetuman ulfinumaan kabajumaan abbaa manaa koo heegee akkasumas bara 2014 asitti ergamaan naa kadhatanii waan haaran jireenya kee irratti arganaan jedhan oo sagaleedhaan natti hin dubbanne ta'e waaqayyo karaa harka isaanii karaa harka tajaajiltootaa otoo natti hin bu'in mana kana bayeen beeku ani ishiinis immoo afuura addaa ishii hojjechuudhaan xonqolaa digimtii hojjechuudhaaniin jalloonni baay'ee na gurguratanii turan Iyesuus immoo na bitate karaa raajii dinqaa waaqayyo lafa kanatti mee ani waa'ee mana kee beektaa miti naan jedhan een jedheen ani jibbamu jedhime sabatti garagalii nan jibbinaa jedhiini naan jedhanii inni kalee na jibbee na xireeffatee bilbila koo irratti hin bilbilin bilbila kee irratti hin bilbilu inni naan jedhe sun ani barbaada nadhe na barbaada dhufee kun warra waaqayyo waan haaraa nu gidduutti huumee agalatoomuu waaqayyoon naa galateeffadhaa isa kana Yesus maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu ni dukkanaaf ifa gargar naa baasee innaa duratti utoon gooftaa hin argatin xonqolaan musliimaa in hiikkatu jedhu ture yoo sana bakka baay'ee sodaannannaa waaqayyoo hin qabne har'ammoo gooftaan Yesus inni hidhaa namaa hiiku hidhaa isaanii narraa hiikee kan abaarsaa narraa hiikee kallattii arfanirra jalloonni bakka du'anatti labsitee turte akkuma gaafa tajaajila adinoo irraa waaqayyoon natti dubbate barri du'a kootii darbeera jedhinaan jedhe sana waaqayyo bara du'a kootii hambisee ijoollee koo kutaa ormaa jalaa naa baasee har'a anumarra olchee bulchee isa kana naa galateeffadhaa galanni ulfinni isaaf haa ta'u Yesuus haa eebbifamu. Inni lammataa immoo waggaa duratti addaan kuteen ture iyyuu barumsaa waggaa lammaffaa keessa ga'ee tanan barumsa kana addumaanan kutaa hin baradhu jedhee too dhiisee achumaan ergamaa dhufanii warruma obboleettii abbaa manaa kiyyaa dhufanii waaqayyoon nuuf kadhatan ani sammuu kootti qabadheera nan dhiisaa waggaa lama seenee digriin barachaa ture Rift Valley'dha duris immoo digriima keessaan dhiisee achi isaan dhufanii kan sammuu kootti qabadheera wanta sammuu kee keessatti qabattee jirtu sana anatu si gargaara siin jedha waaqayyoon naan jedhan isa kana ittiin himanne achumaan barumsa sanas xumuradhee waaqayyoon na gargaare digrii sana duratti maal hanawaa uffatuma isaanii uffachuu ittiin hojjechuudhaaf otoo hin taane yoo mangaawanii sana bira ga'ee uffadhan jedhan dhugaa waaqati achi akkuma waaqayyo dubbate sana akkuma karaa isaanii waaqayyo natti dubbate na gargaare dandeettii koo malee beekumsa koo malee inni dandeettii isaatiin gargaarsa isaatiin waaqayyoon na gargaare barumsa sanas xumuradhee isaanuu dhufaniitii irratti na argamaniira gooftaan kan galateeffame kan eebbifame haa ta'u isattis nan gargaarame
hojiittis nan ba'a ammaan booda hundumatti na milkeesse maqaan isaa eebbifamu naa galateeffadha. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Ergamaan waa'ee diigamuu gaa'ila kee dhuftee asitti gaafasii kadhatu. Ati akka nama fooniitti dubartittii sana miidhuudhaaf hawwii qabda turte. Waaqayyo garuu ati ittiin bu'iini hojii kootti. Anatu gidduu siif galaa jedhee gidduu siif galee immoo abbaan manaan kee amma dhufee si bira jira ijoollee kee waliin jira. Anuma iddoo tokkotti gallee otoo hin taane ishiidhaan inni gaddoodhuma hojii jiraata ishiidhaan waaqayyo gargar naa baasee har'ammoo nuti immoo walitti deemnee hojiidhaan achaa jiraatu malee nuti tokko taaneera. Gooftaa garuu hin arganne isas immoo waaqayyoon irratti kadhadhan hin danda'a. Si gargaara ijoollee isaa hin gargaara hojiidhaaf bakka biraa jira malee inni amma abbaa manaa keedha jechuudha. Abbaa manaa kooti. Kanaaf Yesuusin haa galateeffannu. Isa abbaa manaa fi haadha manaa tokkotti deebisee Yesuusin haa galateeffannu.